islaamummaa balleessuuf karoorfadheen musliima ta'e. Islaamummaa balleessuuf karoorfadhee kan booda musliima ta'e kan jettu obboleettiin koo Sharifa Kaarlos seenaa ajaa'ibaa imala gara islaamummaatti gootee akka kanaan seenessiti. Karoorfadheen ture. Gareen ani waliin tures karoorfate ture. Rabbiinis karoora isaa qaba ture. Rabbiin ammoo karoorsaa karoorsitoota hunda caaluudha. Yeroo dargaggeettii turetti garee namoota ajandaa baay'ee hamaa ta'an qaban tokkotu natti dhufe. Gareen kun garee jalaa haga gubbaatti qaama mootummaa hammate ijaarama jabaa qabu yoo ta'u kaayyoon isaanii islaamummaa balleessuudha. Gareen kun qaama mootummaa keessatti ifatti kan mul'atu osoo hin ta'in garee ijaarama keessoo qabuu fi iccitiidhaan guutamaa ta'ee caasifama mootummaa Ameerikaa keessatti ejjennoo isaaniitti fayyadamuun kaayyoo isaanii tarkaanfachiisuuf gumii cimaa socho'anidha. Miseensi garee kanaa tokko akka nama dubbii danda'u yookaan mootiveeted jabduu ta'ee fi falmituu mirga dubartootaa cimtuu ta'e waan argeef natti dhiyaate. Baha giddu galeessaatti xiyyeeffannoodhaan hariiroo idil addunyaa yoon baradhe imbaasii Ameerikaa biyya Masrii jiru keessatti hojii akkan argadhu wabii akkanaaf kennu natti hime. Dhuma irrattis ejjennoo biyyattii keessa jirutti fayyadamee dubartoota muslimaa waliin haasa'uu fi sochii mirga dubartootaa haaraa ta'e jabeessuuf akka achi dhaquu barbaadu natti hime. Kun yaada guddaa natti fakkaate. Dubartoota muslimaa TV irratti argaa waanan turee fi garee hiyyeessaa cunqurfamaa ta'uu isaanii waanan beekuuf gara ifa bilisummaa jaarraa 20ffaatti isaan baasuun barbaade. Yaada kanaan kolleejjii seenee barnoota koo jalqabe. Qur'aana, hadiisaa fi seenaa islaamas nan baradhe. Karaaleen odeeffannoo kana itti fayyadamuu danda'us qoradheera. Jechootan barbaade akkamitti akkan qindeessuu fi dubbachuu qabu sirriitti hubadheen qophaa'e. Ergaan barnoota kana barachuu jalqabeen booda garuu ergaan yookaan barnoonni islaamaa kun na hawwachuu jalqabe. Hiika qaba ture. Yaadni ani gara kana ittiin seenu baay'ee sodaachisaa ture. Islaamummaan keessa koolitee na fudhachuu yeroo jalqabu akka musliima hin taaneef jedheen barnoota kiristaanummaa fudhachuu jalqabe. Barnoota kiristaanummaa Piroofeesara jabaa tokko irraan barataa ture. Kanan isa filadheef inni barnoota kiristaanummaatiin jabaa fi maqaa gaariis waan qabuuf akkasumas barnootichaan PhD waan qabuuf ture. Piroofeesarri kun digrii isaa jalqabaa Yuunivarsiitii Harvard irraa teewooloojiin fudhate. Yeroon isaa biratti baradhu harki gaarii keessa akkan jiru natti dhaga'ama ture. Haa ta'u malee garuu barnoota koo isa irratti baradhee xumurullee amantiin koo diigamuu hin oolle. Kiristaanummaan koo laaffateera. Garuu ammallee islaamummaa fudhachuuf qophii hin turre. Yeroon akkuma darbaa deemuun ofii kootiifis ta'ee hojii koo gara fuulduraatiif waaqwachuun itti fufe. Kunis gara waggaa 3 natti fudhateera. Yeroo kana keessatti musliimoota waa'ee amantaa isaanii gaaffii nan gaafadhan ture. Namoota dhuunfaa ani gaafadhe keessaa tokko obboleessa muslimaa waldaa barattoota muslimaa keessa jiru ture. Alhamdulillah fedhii ani diiniif qabu argee waa'ee islaamaa na barsiisuuf carraaqqii godhe. Carraa argatu maratti fayyadamee waa'ee islaamaa natti himam. Gaaf tokko namichi kun na quunnamee waa'ee garee musliimoota magaalaa keessaa daawwachaa turan natti himam. Akkan isaan waliin wal argu barbaade. Anis tole jedheen salaata ishaa'ii booda isaan waliin wal arguuf adeemem. Yoo xiqqaate kutaa dhiironni 20 keessa jiranitti nageessan. Hundi isaanii bakka ta'anii nooruunaaf ka'anii fuuldura manguddoo Paakistaan nama gaarii ta'e tokko na teessisan. Maasha Allah. Obboleessi kun waa'ee kiristaanummaa nama beekumsa guddaa qabu ture. Ani fi inni hanga fajrii yookaan salhata subiitti kutaalee macaafa qulqulluu fi qur'aana mata duree adda addaa irratti mari'annee waliin falmaa turre. Yeroo kanatti namni hayyuun kun waan dubbadhu hunda na dhaggeeffatee waa'ee karaa dhugaas natti himaa ture. Booda waan namni kamiyyuu naaf godhe caala naaf godhe. Muslimaa akkan ta'uuf na affeere. Waggoottan 3 ani dhugaa barbaadaa fi qorataa ture keessatti affeerraa kana namni na affeere hin beeku. Barsiifamee falmamee fi arrabsameen ture. Garuu gonkumaa hin affeeramne. Kanaaf yeroo inni na affeeru miirri natti dhaga'ame guddaadha. Yeroon kun yeroon dhugaa qabadhu akka ta'e hubadhe. Dhugaa ta'uusaa waanan beekuuf murteeffachuu qaban ture. Alhamdulillah Rabbiin qalbii naaf bane. Anis eeyyeen jedhanii musliima ta'uu barbaade. Kanumaan namichi shahadaa na qabachiisee afaan Ingiliffaa fi afaan Arabiffaatiin tokkichummaa Rabbii fi Nabi Muhammad ergamaa ta'uu isaa ragaa na baasise. Yeroon shahadaa fudhadhu miira ajaa'ibaatu natti dhaga'ame. Ulfaatinni qaamaa guddaan tokko akka waan reefuun irraa kaafameetti natti dhaga'ame. Alhamdulillah Rabbiin jireenya haaraa fi qulqulluu carraa jannata naaf kenneera. Sana booda jiruu koo hafe guutuu akkan musliima ta'ee jiraadhuu fi du'uun Rabbii koo kadhadhe. Amiin. Allahumma amiin. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin kan keenya kan guyyaa har'aa kanneen amma kanatti isin hordoftu kana fakkaatan qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.